papa. Papa. Galatoma. Itu sering gambarnya, water gambarnya, amma Misha rasa putih, hero bawa tinggal Cina. Misha rasa amma kan hero bawa tinggal Cina. Nampi kayaknya luku bagi kanan kakak tiruan hafne. Tiga puluh. Nama bermuda tak kal nama sedih di berade. Siriti ada begitu deh. Nama tadi jadi. Kita tadi. Sambil. Awas kayaknya tipis menjura mesyalnya asgau kami terpilih atau asatin atau antane mesya bawati sini di sini benar-benar mesya sejarah pada betul ya bawati sini mana ada curah memilih jadi bawa kenapa sudah nimbo Ate present, asa nutas ini, opsi nutas jefada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejarah bagada jirtu. Saladin. Assalamualaikum.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله Hawan, abbootiin teenyas harree fi qeeroon akkasumatti ilmaan Oromoo hundinuu asii kanatti kabajaa guddoo taasifameef galatoomaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan Rabbiin akkan jaalatu dhugaa Rabbii arraan arge maaliif nama hunda keessa arrab biyya jaarraa abbaa gadaa biyya Surooyisii jaarraa abbaa gadaa itti dhalate qabsoon itti eegalamte as dhufnee akkanatti sii galtee gammachuu tanaan walitti dhufuu keenya waan akkana jee isin himuu danda'u miti. Namoonni asitti argaman ani akka lammiititti dhufe lammii firii dippiloomaa jechuun beektanii yaadni keenya yaada abbaan keenya ilmaan Oromoo dhufaatiif dhaabbate osoo gandaan addaan baane amantiin addaan baane kutaan addaan baane yaada isaa jala deemneeti jechuudha. Amma wanni asitti nu wajjin argame obboleessa biyya Yusuf Abdullahi boordi membarii lammiiti, Junaayidii Baashaa boordi membarii lammiiti, akkasumatti Asad Fahmii boordi lammii biyya jechuudha. Kanatti aansee maaliin jechuu barbaada? Haala seenaa takkaa godhame. Karaa duraatiif nuti konteenar tokkoon eegallee turuun amma soddommaffaa jirre jechuudha. Lammii fi amilee waamoo ayyaaniin jaarmee irraa hin jiru jaaniin waliin dhufnee tokko haa taanu jenneeti kunoo haa tokko nu godhee nuti illee nu waliin ilmaan Oromooti itti aansuudhaan ammoo naa galateeffachuu barbaannu yoo jaaniin ammoo maqaa nuti mul'attuu baafneef gaara mul'ataa ittiin. Aboo teenya aboliilli arra silaa abbaan keenya as jiraate Dr. Alii Birraa waan meeqaa turu dhageema gammachuu guddoo turu dhageema isaa Rabbi rahmata haa godhuu fi itti aansuudhaan yuunivarsiitii Haramaayaa itti aansuudhaan Islaamic Relief warra jaaniini warra nu gargaare tabiraa ammoo wanni guddoon isiniif himuu barbaadu baga yaadataan keenya ta'e. Dachiin turilleen haqa isarraa qabdi nurraa illee qabdi. Seenaan inni dalage karaa duraatiif namni qabaataan kunoo konteenara lama waan ta'u anaatu fudhataa nama biraa tokkollee hin gaafatinaa jeeti inni kunoo isa meeshaa sana akka dhuftu godhee. Bifaaf miti ilaa naannoo isii kan dhufatti jechuudha konteenarri lamaan. Meeshaa gaggaarii bareedduu isiniif finna. Takkittiin ammoo isin gaafadhu aduu keessallee jirtan gabaabsee dhiifama nu godha silaa hawwatar biyyi dura akka surraa jechuudha. Ammoo bakka san duraa egaa bakka abbaan keenya jaalala osoo waa tokko saba keenyaaf jedhee lubbuu isaa if kenna jechuudha. Har'a nuti immoo achii mitiira jiruu teenya booneeti nama keenya deebi'aa jenne kanatti kan kana jira waliin godhe ilmaan Oromoo tokko ta'uudhaan tokko taanee jajjabeeffannee namoonni biraallee warra biyyaa asiitti Oromiyaa heertu biiroo taatu Itiyoophiyaan heertu biiroo taatu gargaaruudhaan cinaa dhaabbachuudhaan karaallee nu laaffisuudhaan walii wajjin godhu jirre waan amma godhamu kun waan xiqqaadha waan guddaa godhamu ta'a. Doa menunggoda, isinitti dheeressu aduu kana keessa dhaabbachaa jirtanii galatoomaa fayyaa ta'aa isin jira.